Ashama kam jirtu nagaa jirtu Oromoo marti keessan baga baatii kabaja baatii galataa baatii maatiin gargar fagaate wal argu baatiin ummanni Oromoo baatii kamirrayyuu baatii fulbaanaa kana keessatti baatii gammachuu isaati. Baatii firritti wal argu baatii waan waaqni godheef baatii itti galateeffatu baatii kanaan baga nu ga'e haaluma kamiyyuu keessa jiraatullee Oromoon haala keessa jiru keessatti gaddas gammachuus waa hunda walqixa waan ilaaluuf Oromoon waan jiruu fi jireenya isaa wal keessa gaggeeffatuu fi baatii kana garaa keessi otoo boo'u ijji otoo boochuu garaan otoo gadduu gaddaa fi gadadoo jiru hunduma keessa otoo jiraatu baatii kana immoo otoo gadduu sirbaa dhiichisaa gammadaa fira gaafataa baatii kana dabarsaa simata jechuudha. Akkuma ta'ettu haaluma kamuu keessa warri jirtan Oromoon mana hidhaa keessa jiraatus Oromoon gaddaan haguugamee maatiin isaa irraa wareegamee maatiin isaa bakka buuteen dhabamee inni kun alatti bineensi nyaatee haaluma kamiyyuu keessa jiru gadda kamiin iyyuu haguugamee jiru aadaa isaa safuu isaa waaqa hundaa oli waaqa isaa waaqa hundaa oli gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa itti galateeffatu gaafa kana godhu Oromoon garaasaa qulqulleesseet gadda isaatis lafa kaa'eet qulqullinaan waaqayyotti dhiyaate waaqayyoon galateeffate. Oromoo kiyya baga jala bultii inni kun irreeffachaa jira. Akkuma waliigalaattu baga baatii galataa baatii fulbaanaa kanaan isin ga'een jedha. Anillee as deddeebi'eera. Viidiyoon kun viidiyoo marsaa lammaffaa natti fakkaata. Waa'ee irreessaallee waa'ee gadda Oromoo keessa jirullee kanan ittiin ibsadhu kanaan dura viidiyoo wayii waraabeen ture. Isa ammaa kana immoo haaluma keessa jirruu fi haala Oromoon keessa jiruu fi ayyaanuma irreechaa qofaarratti xiyyeeffadha jechuudha. Baga geessan baga geenya. Addatti silaa otoo obsaniituma kan miidiyaa irratti ba'ee dubbatus kan xiinxalus waa'ee gidduu keenya dhiisanii bira darbuun otoo danda'ame gaarii ture sila. Amma namuu akkuma kiyyatti rakkate natti fakkaata. Inni kun aaree dubbataa, inni gariin hin gorsa hin barsiisa. Inni kun immoo dogoggorri akka kanaa maaliif hawaasa Oromoo gidduutti dhalataa? Yeroodhuma isaa eeggatee maaliif Oromoon waan ofii irratti maaliif duulaa? Maaliif sababa waan ofiitii ilmaan haadha tokkoo, ilmaan abbaa tokkoo wal dhabaa jedheeti akka adda addaatitti yaada isaa ibsata. Anillee as keessatti gaafan yaada koo ibsadhu wantin dogoggoru yoo jiraate Oromoo koo naaf kolchaa dhiifama guddaa naaf godha. Kan natti toluu didetu Oromoon akkamitti waan ofii irratti akkanatti wal lolaa, waan ofii irratti akkamittiin duulaa, akkamittiin madaa alagaan diinni nu madeesse irratti Oromtichi madaasaa irratti soogidda firfirsaa kan jedhutu na dhibeetanii akkanas ba'ee viidiyoo kana waraabu na taasisee jechuudha. Akkuma isinii galetti hubadha. Oromoon irreecha irreeffachuun akka aadaa fi safuu isaatitti waaqa isaatiif galata galfachuun cubbuudha kan jedhuu fi
ayyaanni irreechaa inni kuni amantii waaqeffattoota Oromootii kan jedhu natti fakkaata. Bu'uurri guddaan gidduu kana sooshaal miidiyaa kanas dhiphisee Oromoof Oromoo gidduutti illee walitti buusaa jiru jechuudha. Akka nama tokkotti baay'een gaddaa. Gaddi koo kan dhuunfaa kootiiti. Namallee miidhuullee dhiisuullee itti dhaga'amullee dhiisuu mala. Silaa Oromoon ayyaanni galataa kun Oromoo lamaan ilmaan haadha tokkoo sababa amantiitiin sababa waan biraatiinis walitti buusuu hin qabu ture. Silaahuu toora tokkorra akkuma kaleessaa akka dheengaddaatii miti. Akka bara diinni adda nu babaasee nu harkaa fuudhee kan keenya bacancarsee kan isaa nutti fe'ee nu rakkisu sanaati miti. Akka kaleessa no ayyaanni irreessaa kabajni ayyaana irreessaa kan Oromoo kiristaanaati, kan Oromoo waaqeffataati, kan Oromoo musliimaati jennee boolla tokkotti Bishooftutti itti awwaalamne san, boolla tokkotti itti nam'ine san. Silaa har'a wareegamtoota ilmaan Oromoo kichuulee bara 2016 boolla tokkotti Islaamnis Kiristaannis waaqeffataanis itti nam'e sanarraa kaanee har'a daranuu tokkummaa keenya agarsiisne ekeraa isaaniirra iraarsu irra ofii keenya folii gallee mallattoo tokkummaa keenyaati. Mallattoo tokkummaa qabsoo keenya mallattoo tokko itti qabsoofne diina keenya ittiin injifanneeti jennee sila har'a wal faarsaa, wal kabajaa, wal cinaa dhaabbachaa ayyaana kana irreeffannatu. Haa ta'uutii hin carroomne. Otoo carroomne sila akka kana tureyyuu jechuudha. Malee sila kabajni ayyaana irreessaa injifannoo diina ittiin injifannee irreessa Finfinneetti hora Finfinnee isa ganamaatti galchineeti sana booda immoo Oromoon waliif ajandaa waliin godhatu ture. Eebba ta'uu abaarsa Waaqayyoof haadhiis. Garuu namni hundumtuu amantii mataa isaa qaba. Amantii ofii keessatti illee waan gochaa jirru kana waan godhamaa jiru kana haalaan wannumti amma gochaa jirru kuni obboleessa koo musliima kaleessa, obboleessa koo kiristaana kaleessa, obboleessa koo waaqeffannaa kaleessa boolla tokkotti awwaalame. Sababa kanaan manaa ba'ee maqaa Oromootiin ayyaana irreessaa irreeffachuuf manaa ba'ee boolla tokkotti nam'e suni har'a ani lubbuunan jira lafa kanarraa karaa amantii kootinillee boruu karaa koo boruu jedhee waaqa kadhachaa jira, rabbiin kadhachaa jira. Anatu lubbuun jira karaarra hin jiraayii kan jennullee walaa gaafan ufaa gaafan walirrayyuu ufaa gaafan. Yoo kana uf gaafanne deebinee immoo kitaaba qulqulluu Quraana waan itti amannu immoo keessa laala. Waan amma itti jiru kana hin deeggaraayii kitaaba sana keessatti barreeffameeraayii Quraana sana keessatti barreeffameeraayii addunyaan immoo akkam jirti. Kana faana waaqeffataan akka kooti kan waaqa karaa hundumaan waaqeffatu itti amanu sabni addunyaa kanaa immoo akkamitti jira keessa luba wanti Oromoo saba addunyaa kanarraa adda godhu tokko illee hin jiru. Sabni tokko addunyaa kanarratti amantii qaba, aadaa qaba, safuu ammoo akka sabaatitti qabu qaba. Safuu akka lammiititti, akka qeetitti, akka gandaatti qaba. Sana keessaa akkamitti jirraa jenneellee yoo of ilaalle waan amma ta'aa jiru kanarraa tarii irraa duubatti of qabnata. Yoo san immoo ta'uu baate tarii namuusa hir'isaa jirraa laata. Kanaaf immoo waaqni egeree keenya isa boruuf itti amannu jireenya keenya addunyaa kana boodaatti itti amannu maaltu na mudatuuf malallee kan jennu keessaa haa ilaallan.
Kanaaf Oromoo kiyya. Warri kiristaanatis charchiidhuma keenya keessatti mana sagadaa keessa. Kan waaqeffataatis waa'ee amantii isaa bakka itti waaqeffatu. Kan musliimattis masgiidatti. Otoo godhanne ilmaan haadha tokko kan kaleessa boodhoo tokkotti waliin awwaalamte addunyaa kanarratti hin hammacnu turre. Isa kana akka kanattiin haa ilaallu. Inni kun anaan baay'ee na dhiba. Silaa kaleessa boodha tokkotti meeqa awwaalle? Kaleessa Hacaaluu kiristaanaaf, musliimaaf, waaqeffataaf adda baasee hin beekne. Kaaba kibba bahaa lixa Harargee Baalee Tuulama Wallagga kan hin jenne, Jimma kan hin jenne, hundaaf kan sirbe, hundaaf immoo rakkataa bira kan dhaabbatu, kan naqee bakka Oromoon rakkatetti dhaqee imimmaan isaa jigse. Har'a inni waan Oromoo ta'ee fi waan aadaa Oromoo, waan safuu Oromoo, waan Oromoon kaleessa qabaachaa ture leelliseef nu biraa nyaatan. Silaa innillee nu daangessa. Silaa akka duubatti uf qabnu nu taasisa ture. Akka duubatti uf qabnu. Waan amma gadi baanee walirratti duullu kanaa fi wal salphifnuu fi walirratti waraana bannu kana silaa inni kun nu daangesseeti. Namni ilaala waan argurra, waan dubbaturra, waan godhurra cubbuus ta'u fala hookaa ittiin eebbifama. Yoo waa darbinee deemuu baanne waan cubbamnu natti fakkaata. Waan argineef immoo obsa odoo itti laannee bira dabarre ammallee waan nu cubbisu natti fakkaata. Kanaaf Oromoo gidduutti immoo sababa adda addaatiin okkora akka kanaa uumneedhaaf eebbifamuudhaafillee hin deemnu jechuudha. Jannata jedhamu sana galuufillee hin deemnu jechuudha. Isa kana namuyyuu quraana qara'uun isarra hin jiru, kitaaba qulqulluu barbaachisuun isarra hin jiru. Uumamumaan namni waan madaaluu danda'udha. Kanaaf maaloo warra wareegamanii fi amantiidhuma amannu kanaaf jechaa fi kan isaaf jennee laga meeqa ceenee muka meeqa korru meeqa wajji walitti buunu kanaa jennee xiqqoo waan Oromoo kanarraa haa tasgabboofnu tarii nu cubbisuullee waan maluuf jechuudha. Sababa kanaaf badii tokko malee itti wareegaman kikichuun obbolaa keenya. Sababa tokko malee abbootiin keenya sababa kanaaf sababa Oromoo ta'aniif waan Oromoo jaalataniif itti wareegaman. Waan jaalataniif waan kan kooti jedhaniif itti wareegaman. Isaan sun amantiidhaaf jedhamanii wareegaman. Amantii kana gaggeessite hidheetis diinni wareega. Waan Oromoo ta'anii fi Oromoo ta'aniif qofa itti wareegamanii jechuudha. Kanaaf jecha ofaa qusan. Inni lammaffaan silaa waaqni kaleessa rabbiin kun gaafa nu uumu anaan Oromoo godhee nu uume, Oromoo fakkeessee na uume, Oromoodha jedhee afaan Oromoo, aadaa Oromoo, dhiiga fi lafee Oromoo wajjin na uume jennee yoo itti amanna taate silaa Oromoo waan akkasii kana qabaachuun waan addunyaarraa adda isa godhu tokkoo fi akkuma addunyaa sabni addunyaa kanaa waan ofii qabu Oromoo qabaachuun kun nu gammachiisa ture, itti gammanna ture. Oromoo ta'ee bagan itti uuman. Baga kana arguun kiyya Oromoon waan isaa uffatee ba'ee bakka tokkotti waltajjii tokko irratti akka sabaatitti argamuu fi of mul'isuun isaati saba kana keessaa bagan dhaladhee jedheen nama gammachiisa. Kanatti gammaduun nurra ture waaqeffataanis, kiristaanis, musliimis. Kanatti yoo kan gammannu taane fi waan Oromoon uffatu kana aadaa isaa kana, miidhagina isaa kana, faayumaa isaa kana, afaan inni dubbatu kana, afaan inni ittiin weellisu, ittiin dhiichisu, ittiin shaggooyyee taphatu, ittiin kirrii taphatu, ittiin galdoo taphatu hunda kan qabu kana keessaa bahuu kootitti waaqatti galateeffachuun namarra ture. Kana bagan qabaadha. Isuma kana iyyuu immoo kaleessa waltajjii qabna turre. Waltajjii sana diina alagaatuun wanqise. Qabsoofne immoo waltajjii kanatti baga deebineenu. Dura ta'uutu sarara ture. Ajandaa har'aa kanaatirra jechuudha. Ajandaa har'a farkaa qabnu kanaatirra inni kun dura ta'uutu sarara ture. Kanatti boonuutu.
inni kun egaa qaroomina ammayyummaa keessa qaroomina amantii nu barsiise keessa arganne isa kana abbichumaaf haa dhiifnu. Garuu har'a akkuma saba biyya kamiitiyyuu addunyaa kanaatiyyuu Oromoo kan Oromoo fakkeessu tokko, Oromoo kan Oromootti fakkaatu tokko guyyaa tokko qabaachuu, guyyaa sana immoo waan isa fakkaatu uffatee, waan isa fakkaatu ittiin wellisee, ittiin dhiichisee, walitti dhufee waltajjii tokkorra walirraa wajjin ooluun Oromoo addunyaa keessaa akka saba tokkootitti adda godhee. Silaa isa kana wal faana dhaabbatanii, tumsanii, bareessanii, miidhagsaniiti addunyaa irratti bakka addunyaan waan sabni kaleessaa qabaachaa ture har'a itti jiru itti galmeessitu sanatti akkuma sirni gadaa galmaa'ee jiru kabaja ayyaana irreessaa kanas galmeessisne. Tarii kun abaaramuu haa ta'u eebbifamuu haa dhiisnu boru guyyaa biraati innis bakka kaayyeffatameef sana hin hanqatu inuma galmaa kabajni ayyaana irreessaa irratti galmee addunyaa irrattis garuu immoo nu wal lolchisiisuu nu wal lolchisiisuun isaa qaawwa nutti uumu. Qaawwa sana haa cufannu bakkee kanaa kan uumamu. Itti aansuudhaan nuyi akka kana jirra. Mee addunyaan akkamitti ayyaana irreessaa kana ilaalaa jiru? Obbolaan keenya kan nu wajjiniinuu cunqurfaman, kan nu wajjiniinuu dararaman, kan nu wajjiniinuu waan ofii aadaa ofii saba bicuu tokkoon sarbaman isa kana akkamitti ilaalu? Inni immoo kaleessa nu sarbe, inni immoo kaleessa nu cabse, inni kaleessa lafaa wajjiniin aadaa keenyallee, safuu keenyallee, seenaa keenyallee buqqise gaafa nuti akkana taanu kana akkam ta'aa jiraa kan jedhume irra xiqqoo waa xiqqoo tuqulaan barbaada. Dhaala bara dheengaddaa gaafa ayyaana irreessaa kanatti ilmaan haadha tokko tiruu Oromoo gidduutti dubbiin akka kanaa kana ta'u warri sa'aatii 24 taa'anii badiisa keenya qofaa irratti hojjetan, baduu keenya qofaa irratti hojjetan, baduu keenya kaayyoo nu balleessuu keenya kaayyoo godhanii hojjetachaa turani. Kabaja ayyaana irreessaa kanayyuu bari kiristaanni Oromootis, musliimni Oromootis fudhachaa hin jiru. Mootummaatu cufaa kan siyaasaa godhatee siyaasa ittiin hojjetaa jira. Inni kuni siyaasa malee kaleessayyuu hin turre wanni irreessa jedhamu kuni. Finfinnee irra hin turre, eessumayyuu hin turre. Kan akaakayyuun isaanii Oromoo buqqisee Oromoon waggaa 160 olitti qabsaa'ee itti cabee deeffate. Gaafa deeffatu immoo barcaalchisee deebisuu qabamti. Seenaa sana eenyurraa akka fuudhan, eenyu akka ture, maal gochaa akka ture. Oromoon hora Finfinnee kana, Finfinnee amma masaraanii Meelik masaraa irratti ijaarrate kana Oromoon bari ji'a meeqa miilan horii oofee dhufeet hora sana obaasisee achi ciibsee boolchee bulchee obaasee fudhatee gala ture. Seenaan akkasitti himaa jira. Okay? Isa kana akka kaleessa hin turreetin seenessanii akkuma kaleessa Oromoo buqqisanii balleessa sanatti nu gidduutti rakkoon dhalachuun keenya kun addatti immoo finxaaleeyyiin warra kaabaa warri yuunitarii ofiin jedhan warri tokkummaa Itoophiyaa kan lallaban maqaa tokkummaa Itoophiyaa kana sabaaf sablammii cabsanii biyya kana qabatanii akka kanatti nurratti haasaa jira. Gaafa qaawwa argatan saa abbaan gaafa cabse alagaan ija jaamsaa jedhanii miti isaan ija iyyuu miti lafarraa balleessu. Ija jaamsanii haa jiraatu miti lafarraa balleessu. Ammallee kan nutti jiran kan. Ammallee kan nutti jiran kan. Siyaasa waraanaan Oromoo irratti banan. Siyaasa miidiyaan Oromoo irratti banan. Irratti immoo dabalataan Oromoon yoo waan isaati irratti wal lolu isaaniif kuni lootariidha carraa guddaa. Isa kana amma Musliima Amaaratii fi Kiristaana Musliima Oromootiif Kiristaana Oromoo kan waan kana miidiyaa kara miidiyaatiin beeka gaafan kana jedhu kana gaafan jedhu. Eesii yookaan Paappaasiin Oromoo kan kana jedhan jiru kan warra gara biraatillee akka Paappaasitti bayanii kan dubbatan hin jiru tokko tokko akka waliigalaatti garuu akka amantiitti warri balaaleffatan hin jiran. Akkasuma sheeknis akkasuma warra amma godas jirutu waraana banee Oromoo gidduutti rakkoo uumaa jira malee
karaa sirna qabuu fi sirna qabeessan warri kana warri balaaleffatan hin jiran. Amantiin kamiyyuu kan balaaleffatan. Garuu kan jaraa carraa kana eeganii miidiyaan isaanii hundi wanti isaan qaban hundi Oromootti as garagala jechuudha. Gaafa Oromoo gidduutti haasamu. Kanallee keessaa ilaallan warri nu balleessuuf badiin keenya isaaniif gammachuu ta'e, badiin keenyaaf isaaniif badhaadhinaa fi jireenya ta'e qaawwa argatu. Qaawwa argatu, qaawwa sanallee haa cufatan. Haa cufan. Inni gara biraa kan warra obbolaa keenya nu fakkaatanii argitaniirtu irreessi horaa Arsadeetii fi irreessi hora Finfinnee addabaabaayii masqalaa jedhanii itti moggaafatan sana gaafa achitti kabajamu sabaaf sablammiin akkamitti akka gammachuudhaan Oromoo wajjin gammachuudhaan kabajaa ture argaa jirti. Isa alagaan isa warri fira nurraa fagoo itti nuu gammadu nuti immoo irratti wal lolla jechuudha. Maaloo kanarraa ufaa qusannu, kanarraa ufaa qusannu, dogoggora hojjechaa jiraachuu keenya haa hubannu, dogoggora illee miti yoo kan jennu taate haa bulfannu. Aayoo aabboo keenyatu har'a gadda gara biraatiin haguugamee jiraati. Utuma gadda gadduu, oduma keessi isaa dhiigu, oduma boo'u, ganama ka'ee boo'eti guyyaa irreessa dhufa Oromoon. Ganama obbolaasaa, haadha abbaa manaasaa mana hidhaa jiru galaa geessiteefiti, ganama galaa geessiteefiti irreecha dhufti. Haati Oromoo irreeffachuu, Oromoo wajjin nu baatee Waaqa galateeffachuu. Isa kana hunda haayaa. Hundumti keenya yoo waan nu keessa jirutu jira. Akka Oromootitti duguuggan sanyii Oromoo irratti labsame kun kan guyyaa tokkotti konkolaataa irraa buusanii akka hin taanetti ajjeesanii itti taphatan kun kan morma muranii ittiin taphatan kun yoo nama taanee dhalanni yoo namummaan nutti dhaga'ama taate Oromoo ta'uu miti beekama. Namni kanatti hin jeeqamne hin jiru. Kanatti odoo jeeqamaa jirru garuu inni kunis immoo wareegama kanaan dhufe. Warri wareegaman kuniif waan Oromoon qabu kana deebisuudhaaf waan Oromoo waan jechisiisu kan Oromoo wajjiniin hiddaan gadhaabuudhaaf wareegamatti kaffalaa jiru. Mana hidhaatitti dararamaa jiru. Kan isaan dararamanii jiraataniifu isa kanaaf. Isa kana immoo nuti hamma nuuf danda'ametti utubnee lafarratti kan isaan itti dararaman, kan isaan itti ajjeefaman kan lafarratti qabu nurra jiraata jennee irratti cichuu yeroo jirru irratti isaanuu itti dararamaa jiru. Isaanuu itti ajjeefamanii, isaanuu itti dhabamanii, itti waraabessi reenfa isaaniillee alatti nyaate nuti immoo isa kanarratti yoo wal lollu cubbuun dachaa kana caalu jiru. Amantii fedhi jala deemu. Amantii fedhi deeggara. Cubbuu dachaan kana caalu. Hacaaluun waan biraatiif hin jiru. Hacaaluun kan ajjeefame tokko aadaa Oromoo duudhaa Oromoo deebisu. Aadaa duudhaan Oromoo keessaa immoo irreeffannaan galanni Waaqa Oromoon galateeffatu kuni isa keessaa tokko. Mata dureedhaaf Hacaaluu kan qabsaa ture kanaaf. Hacaaluu kanaaf nu biraa nyaata. Hacaaluu kanaaf itti gabaabsan ijoollee isaatirraa buqqise. Ijoollee isaatirraa nyaata. Kan kana sammuutti hin yaadne yoo jiraate Waaqumaa fadhiisa. Waaqumaa fadhiisa. Akka kana keessatti oduu jiru Oromoon isa kanatti deemaa jira. Ammallee taanaan duubatti deebi'a. Waanuma carraa TikTok irratti baanee haasa'uu dandeenyeef, sooshaal miidiyaa kanarratti baanee dhaamsa dabarfachuu dandeenyee fi haasa'uu waan dandeenyuuf jennee as gadi baanee waa hunda yoo kan balleessinu yoo taate tarii waan baay'eetu nu jalaa bada. Waan baay'een nu jalaa baduu keessa immoo cubbamna. Waan baay'een baduu keessa cubbamna. Kan dagachuun nurra hin jirre warri har'a mootummaarra jirus, bulchumarra warri jirus, warri isaan jalaa shubbisnus, warri immoo
Oromoo gidduutti garaagartee uumnee jeeqaa jiru kunis TPLF Ihaadeg taayitaa gadhiistee deemuun wareegamni ilmaan Oromoo fulbaana 16 ayyaana irreecharratti wareegaman suni buqqisee achii kaase. Kana booda Oromoon dandeenyu. Oromoo achitti awwaala boolla tokkotti nam'anii dhumuu isaaniitii miti beeka. Achii bahee Oromoon maal godhe gaafa sana? Achii bahee Oromoon bara warshaa warra abbootii qabeenyaa warshaa kan nama tokkootii miti. Kan mootummaan yeroo sana jiru suni ittiin Oromiyaa keessatti marsaa sabbataa alamganaa kana keessa kan jiru. Okay? Hunda ishii ibiddatti shidde ijoollee. Kana booda Oromoo abuun hin danda'amuun kanarraa dhufte jechuudha. Kana booda Oromoo humnaan cabsuun hin danda'amu. Isa wareegama ilmaan Oromoo irreecha irratti wareegamtetu qooda barcuma kana isin ga'e warri mootummaatis. Warri immoo mootummaa deeggartanuu mootummaa jalas otuma jettanuu qabsoo Oromootti achitti qubasti qabaa jirtan kunillee kanallee hin dagatina. Bakkuma fedhe ta'a sababa amantiitiin isaa ta'uu sababa kamiiniyyuu. Ammas taanan immoo Oromoon waansaa itti wareegamee hin deeffata. Wareegamtoota sababa irreessa kanaatti wareegaman immoo lafatti hin ganne. Nus waliinuu kabajannaa jechuudha. Mee darbee waan iskiriin sheerii wayii haasaa qofa akka hin taane iskiriin sheerii wayii isinii godha. Irreecha ammaan dura darbeerra. Markabu Dikarana, Beltulu yana, Rapikarana, Kanaturan, Oromo, Urkai Reza Gabana, Urkai Reza Gabana, Markabu, Rapikarana, Beltulu yana, Rapikarana, Urkai Reza Gabana, Urkai Reza Gabana. Baay'ee kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya egaa bakki kun itti argamnu bakka masqala Addabaabaayii yookaan immoo Addabaabaayii masqalaati. Egaa akkuma argaatiin jirtan kanatti ganama bariiraatii jalqabuudhaan kan seenaatiin jiran jechuudha. Hora Finfinnee bakka Dololloo Buddeenaa jedhamutti kabajachuudhaaf. Asumaanuu masqala Addabaabaayii wanti jedhamu hin jiru. Dololloo Buddeenaallee jedhan sanillee haa ta'u innillee Dololloo sunillee hiikaa gara biraa qaba. Dololloo Buddeenaa sanallee wayya. Masqala Addabaabaayii kun laala waan Oromoo kana gaafa Oromoo harkaa fuudhuuf jedhanii daamaraa jedhanii fidanii ibsaa Oromoon ibsaa baa ture ibsataa ture sana daamaraa jedhanii masqala itti fidanii masqala gubateetu argame Itoophiyaa keessatti jedhanii maqaa itti moggaasan. Kana kan godhaniif maaliif? Oromoo waan isaa kana jaalata. Yoo Oromoo aadaa isaa waan inni jaalatu kana harkaa hin fuune Oromoo cabsuu hin dandeenyuun qabsoo warra haasotaa warra dabtarootaa ture. Isa kanatu Dololloo Buddeenaa yookaan malkaa Kurmaallee jedhama. Masqala Addabaabaayii itti moggaafatanii jiru. Mee matsaafa qulqulluu kam keessatti ayyaanni masqalaa biyya addunyaa kam irratti kabajama? Ayyaanni masqala jedhamu tokko. Ayyaanni masqala jedhamu nama daamaraa jedhamu kun. Itoophiyaa qofatti akkamittiin kabajame? Itoophiyaa qofatti. Amantiin Ortodoksii kan Itoophiyaa qofaa? Itoophiyaa keessatti dhalate? Yesuus Itoophiyaa keessatti dhalate moo? Matsaafa qulqulluu Itoophiyaa keessatti dhalate moo? Inni kunillee waan nama gaafachiisu, waan qoratamuu qabu. Gubaa kana duraan eenyutu achirratti gubaa ture? Bakka amma masqala Addabaabaayii kanatti. Eenyutu hora kanatti dhufee irreeffachaa ture? Eenyutu hora kana obaasaa ture? Eenyutu irra jiraachaa ture?
inni kunillee kan qoratamu. Isa kanammoo kan waloodhaan gaafatamu heeraa fi seeraan akka biyyattiitti akka addunyaatitti kan gaafatamu kan qorannoon irratti gaggeeffamuu qabu. Isa kana kan gochuu dandeenyu yoo manni keenya keessi nagaa qabaate, yoo nuti waliif nagaa qabaanne, yoo nuti wal hubanne. Kaleessa hora kana hora musliimnis, kiristaannis, waaqeffataanis horii isaa kiiloomeetira meeqa deemee dhufee hora kanatti obaasifatee horii isaa garaa isaa qulqulleessee galu irraa fuudhanii masqala addabaabaayii jedhanii. Kuni maaliif ta'een kuni silaa kan waliin gaafachuun nurra turedha. Kanallee qalbiitti qabadhaa. Uummanni Oromoo bakka kanaan dura irraatii ari'ametti kabajachuudhaaf irreeffachuudhaaf waaqa isaa galateeffachuuf galata rabbiif laachuudhaaf kan asitti argame jechuudha. Guyyaa kaleessaatii kaaseetiin kan as bulan illee jiru. Egaa amma immoo maal fakkaata gammachuu akkamii isaanitti uume? Qabeenya uummata Oromoo keessaa isa guddaadha. Qabeenya qabnu kana akkoo sadarkaa addunyaatti ammayyaa'uu hin danda'u akkuma jirutti jiraata waan ta'eef baay'een isaanii ammayyeessin itti fayyadamnu yoo jedhe duudhaan keenya nu harka bada yeroo baay'ee isaa jechuudha. Qabeenyi inni nuti qabnu inni guddaan nama narra jiru kun faayadha. Faayi kun ikkoo qabeenya uummata Oromoo keessaa isa guddaadha. Qabeenya qabnu kana akkoo sadarkaa addunyaatti beeksisuu fi addunyaan nurraa haa barattuudha malee faashinoota garaagaraa uummata aadaa keessatti uffata aadaa balleessuuf odoo hin taane aadaa tumsuu fi sadarkaa addunyaa irratti akka beeksifne guddaan isaa inni kanadha. Egaa akkuma dudduuba kootti argaatii jirtan dargaggoonni hedduun faayamanii miidhaganiiti kan isaan ayyaana kana kabajataa jiranii. Yeroo ammaa kana immoo keessummaa tokkoon of biratti qabaa sirni ayyaana irreechaa kun maal fakkaata kan jedhu yaada isaa waliin kan wal jijjiirru ta'aati turtiin keessan ammallee nu faana ta'u. Mee ayyaanni maal fakkaata maqaa keessan irra naa ka'a? Kanki abbaa gadaa qabatoo jedhamu jamaa ayyaanni bara kanaa ayyaana bareedaa ayyaana dimokiraataa karraa dhufne godina Arsii lixaa abbaa gadaa guutaati. Amma ayyaanni kuni ayyaana Oromoo wal argisiisu Oromoon baay'ee sirrii wal argeera. Ayyaana dimokiraataa yookiin bara kana immoo nagaan tasgabbaa'ee uffannaa aadaa ofii tolfatee namni tokko waan takka hin jedhu waan tokko hin taane akkana argamuun baay'ee nama boonsa jedha. Mee keessumattuu tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti ayyaanni irreechaa kun mee gahee inni qabu maal fakkaatame? Gaheen isaa keessattuu ayyaanni kun uummanni bakka Oromoo wal argu Oromoo wal argee yaada ofii ibsatee wal argee nagaa jiraachuu biyyi isaa nagaa ta'uu baay'ee nama boonsaa baay'ee namatti tola. Keessumattuu immoo ayyaana irreechaa kana sirna gadaatti kan UNESCO irratti galmaa'eetii jiru. Ayyaana irreechaa kanas immoo UNESCO irratti hambaa kiliyyaa ta'e akka galmaa'uu fi gaheen hawaasaa abbootiin gadaadhaa waa'ee aadaa kana barsiisuu keessatti gaheen isaanii maali jettu meesin? Amma nuti kana nu qofaa miti dargaggeessa barsiifne sirni kuni sirna amantaa tokkollee waliin qabanne sirna aadaa Oromoo wal agarsiisu Oromoo wal cimsu Oromoo waan ofii mirga ofii Finfinnee gubbaa dhaabachuun kun sirna dudhabne argachuu kanaaf sirriitti cimnee daa'imman teennaaf ijoollee teenna barsiifnee namni dhalli dhufu nagayaan guyyaa kadhaa kana tasgabbaa'ee sirna ofii wal argee kaabaa kibbaa Oromoon dur wal arguu wal barsanii walitti dhiyeessanii wal arguun kun baay'ee nama boonsaa kana barsiisuuf dargaggeessa kennaaf shamarran teenna barsiisuuf gahee manguddootaatiif abbootii gadaa jira. Keessumattuu aadaan irreechaa immoo akka utuu hin boora'in dhalootatti akka darbuu fi dhaloonni illee maal gochuu qaba aadaa kana kunuunsuu keessatti eeguu keessatti. Aadaan kun kenna jedhee namuu amanee aadaan kun aadaa Oromoo ta'uu Oromoo ammoo walitti qabuu Oromoo sabassabuu amantaa kamuu akka dhiibne amantaa kamuu nama dhoogu salaatuu waan tokko mirga amantaa tokkollee waan hin tuddeef abbaan mirga isaatii aadaa kana cimsee dhala dhufu dabarsuu qaba maaliifi bakka Oromoo itti wal argee yaada ofii ibsatee aadaa ofii wal baree Oromoo bira darbee addunyaan waan manurraa baraa jirti addunyaan waan kana waan irra socho'attuuf sirriitti waan kana namuu akka baratee waan kiyya jedhee namni kaibaluu jechuu miti qabeenyi kun lafti tullee afaaniin teena jedhaa turre hadha gubbaa argamuun baay'ee nama waan boonsuuf dargaggeessi keenya kana dhaga'ee sirna kana itti cimsuu qabaa jedha. Ayyee abbaa gadaa guddiseen isin galateeffadha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Keessumattuu immoo maatiin daa'imman isaa qabatee ayyaana kana irratti hirmaachuun aadaa isaa kana dhaloota itti aanutti dabarsuu keessatti gahee olaanaadha kan inni qabu. Mee maatii tokko kan daa'imman isaanii qabatanii ayyaana irreechaa kana irratti argamanii jiran waliin turtii kan taasisnu ta'a. Turtiin keessan ammallee nu faana ta'u guddaan isin galateeffadha. Mee jalqaba maqaa keessanii fi eessarraa kan dhuftan irraa kan. Maqaan koo Mootummaa Tufaan jedhama. Magaalaa Burraayyuu irraan dhufe ganda Gafarsaa Burraayyuuti. Tole keessumattuu egaa maatiidhaanidha kan isin ayyaana irreechaa kana irratti hirmaataa jirtanii bakka ayyaana irreechaa kanaan isin ga'e mee ayyaanni irreechaa isiniif maali? Ayyaanni irreechaa baay'ee bareeda.
Oromoodhaaf iddee qaba. Ayyaanni irreensaa ganna gurraacha baanee booqaa birraa arguudhaaf kanaaf ani Oromoon ganna gurraacha bacaqii birraa baanee birraa bishaan hir'atee abaaboon dho'ee kanarratti wal arga waan ta'eef irreenchi Oromoodhaaf iddee qaba. Irreensa jechuun haraara nageenya jaalala kana ibsaa kanaaf waggaa wal geenyee kanuma abbootiin keenya nutti dabarsan nullee daa'ima keenyatti dabarsuudhaaf yaalii gochaa jiru. Keessumattuu egaa ayyaana irreechaa sirna mataa isaatii ni qaba, adeemsa mataa isaatii ni qaba. Adeemsa kana dhalootatti dabarsuu wal qabatee isin akka maatiitti keessumattuu immoo daa'imman qabatanii dhuftaniiti kan isin jirtanii mee maal gochaa jirtu? Ayyaanni irreensaa maal akka ta'e kaleessa abbootiin keenya sakaakayyuun keenya nutti akkuma dabarsanitti ijoolleen keenya illee maalummaa irreensaa akka baran, irreensa akka nagaa ta'e, irreensa akka waliigalta ta'e, irreensi akka hirree Oromoo ta'e, irreensa akka tokkummaa ta'e akka isaan baratanii fudhannee iddoo kanatti argamne. Keessumattuu warri Finfinnee kun waggaa dheeraadhaaf otoo gizee abbootii keenyaatti kan dhaabbate har'a immoo waggaa dhiyootti banamee isa irreenfachuutti baay'ee itti gammannee fudhannee dhufne jechuu barbaade. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u malee. Amiin isinillee. Isin maqaa keessan irraa haa ka'uuti mee iddoo kanatti isinis argamtaniittu akka haadha tokkotti daa'imman keessan waa'ee aadaadhaa barsiisuu keessatti maal gumaachaa jirtu isin maqaa keessan? Maqaan koo Warqituu Jiruuti. Buraayyuurraa hin dhufe. Irreessi kun jalqaba isaa yeroo jalqabni Oromoodhaa fi tokkoffaadha. Ani amma jedhee waan inni hin qabu baay'ee nama gammachiisa. Ammallee itti hafuuf. Wal qabatee daa'imman irra caalaa haadha wajjinidha kan isaan oolanii waa'ee aadaa Oromoo kana caalaatti akka isaan qabatanii guddatanii fi isin akka haadhaatti maal gochaa jirtu? Abbootiin keenya kanatti dabarsanii an amma haadhaa ta'e fidee dhufuun koo yaa arguu yaa ilaalu jedhanii fidee dhufe. Maal barata maal argite jettanii moo wanti isin barsiistan ni jira? Ammaan kaastee dhufteen irreeffatta waan kana qabattee deemte deemte. Guddaan isin galateeffadha. Mee maqaa kee? Abdii Mootummaa. Abdii Mootummaa. Mootummaa yoo? Tufaa yoo? Taajjabaa yoo? Aggafarii yoo? Yaadatee yoo? Simbirroo yoo? Guddaa galatoomii. Mee ayyaanni irreechaa kun kanarratti argamteeti kan itti jirtu maatii keetii wajjiniini. Ayyaana irreechaa mee maaltu sitti dhaga'ama asirratti argamuu keetii wajjin? Ayyaanni gammachuudha. Badhaadhinaa. Amma nama beekaa badhaas. Irreechaa siif maalidha mee? Ana gammachuudha. Guddaa galatoomii. Isinis galatooma mee akka maatiitti akka waliigalaatti isin iddoo kanatti akka isin argamtanitti jirtanii keessumattuu ayyaanni irreechaa immoo tokkummaa sabootaa tokkummaa maatii nagaa jaalala erga jedhameeti kana cimsee akka itti fufuu fi daa'imman illee jaalala araara tokkummaa akka isaan baratanii fi maal gochaa jirtu meesin? Nuti ayyaana irreechaa kana ayyaanni Oromoo isa guddaadha irreechaa jechuun. Oromoodhaaf iddoo guddaa qaba. Maatii immoo hundi isaaniillee asuma keessa jiru. Amma sirbuma kanaa waliin gadi keessa fiiganiiru malee hundumayyuu finnee dhufnee irraachaadha. Nuti iddoo kana dhagaye malee. Kanaafiyyuu ayyaanni Oromoodhaaf iddoo guddaa qaba. Irreechi jechuun araaraa nageenya biyya keenyaaf haa kenninu. Asumaan gara fuulduraas ijoollee akkasumatti gara fuulduraa iddoo keenya bu'anii akkanumatti akka isaan itti fufan goonacha. Keessumattuu dhaloonni ammaadha aadaa baargamaatiin fudhatee illee gara booressuutti ni deema. Aadaa duudhaa isaatti akka guddatuu fi hawaasni maal gochuu qaba meesina? Hawaasni kana irreecha kana bukkee dhaabatee eeguu qaba akka wanni isaatti jechaadha. Iddoo guddaa nuu qaba waan ta'eef bakkee dhaabbatee duuba isaa dhaabbatee fuuldura isaa dhaabbatee ayyaana irreechaa kana akka fuulduratti cimu gochuu qaba jedhee tan Oromoo keenyaaf dabarsa. Ayyaanni hora irreechaa kan hora Finfinnee ammoo erga irreeffatamuu jalqabeeti waggaa 3 guuteeti kan inni jiru. Ammas caalaatti cimee akka itti fufuu fi keessumattuu abbootiin gadaa aadaa irreeffannaa kanaan dura addaan citee asirratti akka inni irreeffatamu taasifamaa ture akka deebisanii fi akkasumas immoo irreechi UNESCO irratti akka galmaa'uu fi gaheen hawaasaa maatiidhaan maali jettu? Ayyaanni hora Finfinnee waggaa 100 wayyaanii duubatti nu jalaa fiigechaadha. Amma garuu fuuldura waggaa 3 kana fuulduratti deemaa jirra. Ammallee laafaadha itti cimee qeerroon keenya illee jaarsi keenya illee abbaan gadaa illee itti cimee gara fuulduraatti akka deemsisu hawwiin koo. Guddiseen isin galateeffadhaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u horaa bulaa. Isinillee ayyaana gaarii isinii haa ta'u. Galatooma.
Akkasaan egaa ayyaanni kun ayyaanni irreessaa yuuniskoo irratti galmaa'uudhaaf cimnee itti deemuu qabna. Uummanni Oromoo, hawaasni Oromoo kan jechaa jiru immoo dhaloonni keessumaa'uu sababa amantiitiin, sababa adda addaatiin waan kana danqaa, waan kana gidduutti walitti bu'iinsa wal mormii atakaaroo irratti warri amma bobba'amee jiru kun dhugaa dubbachuudhaaf yoo waan itti jirru kana duubatti deebinee ilaalle gaariidha jedheetiin ni yaada. Mee asitti kanarratti immoo aansee Oromoon akkas jedha. Warri immoo fira Oromoo, warri akka Oromootitti hacuucaman maal akka jedhani walumaan waa dhaggeeffannuuti. Asumarratti kanumaan booda daqiiqa yartuu booda gabaabsaa dhaamsa. Amantiidhaan utuu waliin qoodiin sabaan utuu waliin qoodiin kan irratti irreeffatan yookaas kabajatanidha. Egaan kanuma wajjin wal qabatee sabaaf lammoota keessaatii kanneen ayyaana irreechaa kana Oromoodhaa wajjin kabajuudhaaf warra Finfinnee irratti argaman of cinaatti qabadee kan jiru isaan waliin turtii taasisaatiin nufaana turaasanii jecha. በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ከየት እንደመጡና በርሶ በራሶ ቋንቋ ኢሬቻ በዓልን እንኳን አደረሳችሁ በሉልኝ። ዋማሪ ጎና ሻግቶተ ኢሬቻ ባሮች የርጋለት ህበ እንኳን አደረሳችሁ ለኢሬቻ የሰላም ተምሳሌት በዓል እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው። ስሞትን ወርቆ ወልደማርያም ይባላል። የመጣሁት ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከከፋ ዞን ከፋቾ ብሔር ነኝ። ኢሬቻ ማለት ለእርሶ ምንድን ነው? በተለይ ደግሞ እንዴት እዚህ ላይ መሳተፍ ቻሉ? እንግዲህ ኢሬቻ ቀደም ሲል ብዙን ጊዜ በሚዲያ ነው የሚሰማውና የምከታተለው የነበረው። እንደው በወሬ ደረጃ ነው የማውቀውና አሁን ዛሬ በአካል እዚህ ተገኝቼ ስመለከተው እውነትም የሰላም ተምሳሌት የኖሩበትን አመስግነው የሚመጣውን መልካም ምኞት ተመኝተው በቀጠማ በውሃ ሰዎች ተረዳጅተው ሲመራረቁና ሲሳሳሙ ሲደጋገፉ ሳይ ይህንንም በዓል በአካል ሲሳተፍ እኔ እጅግ በጣም ደስተኛና በሙሉ ፍላጎት በፍቅር ነው ተቀበልኩትና የደስታ ምልክት ነው ማለት እችላለሁ። ምናልባት ከዚህ በፊት እዚህ ላይ ተሳትፎ አልኩ በአካል ተሳትፌ አላውቅም። በሚዲያ ነው የምከታተለውና አሁን ዛሬ በአካል ሲገኝ በጣም ደስ ብሎኛል። በዓሉ ተሳታፊ በመሆኔ እጅግ በጣም ደስ ይበጣል። በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። የርጋለት ይባ አመሰግናለሁ። እስቲ አንቺም ከእሳቸው ጋር የመጣሽ መሰለኝና ስምሽና ከየት እንደመጣሽ ንገሪኝ። ሽኔ ለምለም እባላለሁ። ከከፋ ነው የመጣሁት ከደቡብ ማለት ነው። በተለይ ለመጀመሪያሽ ነው እንዴት ነው? አዎ ከዚህ ቀደም በቴሌቪዥን ነው የማየው። ስለዚህ በጣም እድለኛ ነኝ አሁን በአካል ተገኝቼ የዚህ በዓል ተሳታፊ በመሆን። እስቲ ምን አየሽ ምን አገኘሽ እስቲ ከዚህ ከኢሬቻ? አሁን እኔ ሙሉ ኢትዮጵያን ነው ያየሁት ማለት እችላለሁ። የተለያየ የአለባበስ ዘይቤ የአጋጌጥ ዘይቤ እያየሁኝ ነው እና ከዚህ ቀደም አናቃቸው አሁን እርስ በርስ ተዋውቀናል ማለት ነው። እዚህ ደስ ብሎኛል፣ ደስተኛ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ለኢሬቻ በዓል እንኳን አደረሳችሁ። ዋማዲ ጎና ኢሬቻ ባሮ ሻጊቶቴሽ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። መቃን ኪያ ወያ ሁሴን ቴሶን አና ጎድና አላባ ዞኒፍ ዱፍኔፍ ኦሮሚያ ካነ ኢሬቻ ወባጋ ኢስኒ ገመተኒ ኑሌ ገመኔራ baga nu geessanii baga waliin geenne jechuu qaba. Ishee tokkotti ka barbaadu afaan alaabanyaatiin mul'ata. Habaay wogareete illishoonne Oromoo ba'ala wogareete zaman illishoonne beechi habaay munda'een ta'a habaay wogareete illishoonne jechuu barbaadeeti. Kan baga nullee geesse baga isinillee baga waliin nu geeyee jechuu barbaadeeti. Kana waan taateef sabaaf sablammoota walitti amantaa jechuudha. Ayyaanni kun ta'u Oromoo bichaati miti. Akka Itoophiyaa guutuutitti tisirii tokkummaati jechuudha. Kanaafuu ayyaanni kun haa ta'u malee mata dureen Oromoo malee ka Oromoo bichaa. Asirratti illee itti waa dabaladha. Ayyaanni irreechaa sabaaf sablammii biyya sanaatiif warra sirna qeenxee leellisuun alatti dhagaa'uudhaaf qimaantiif alaabaadhaaf sabaaf sablammii biyya sanaati warra sirna aasotaatiin hin cunqurfamu kan hunduma isaanii kan hunda keenyaati jedhan jarri kunillee
firoottan keenya kun irree warra alaabaati 2019 Finfinnee irratti irreecha dhaqee irreeffadheen ture. Warra kan akka gaariin jaaladha. Waan Oromoo irraa adda isaan godhu tokko argitu isaan irratti. Akkaataan isaan itti taphatan, akkaataan isaan itti haasa'an waan adda godhu hin jiru. Gaafa sanallee ayyaana irreessaa irratti isaan arge jechuudha. So ayyaanni irreechaa kan sabaaf sablammii kan Afrikaa kan lammii Afrikaa kan ilmaan kush Afrikaatti addunyaatti beeksisuudha kan jedhan. Anaanillee gaafa sana kana naasaan viidiyoo isaa hin qabu malee ayyaanni irreessaa sabaaf sablammii biyya Itoophiyaa kan addunyaa fi Afrikaa irratti beeksisu. Addunyaan akka kanatti nu ilaala. Akka kanatti nu ilaala sabni gara biraa. Akka kanatti nu beeka sabni gara biraa. Isaanillee amantaa mataa isaanii qabu beeka. Isaanillee waan itti amanan amantaa mataa isaanii qaban. Musliima ta'uu mala, kiristaana ta'uu mala, amantii mataa isaanii qabaachuu mala. Garuu ayyaanni irreessaa ayyaana galataa. Ayyaanni galataa kun immoo Oromoo qofaadhaa miti nullee addunyaatti nu beeksisa. Jedhanii dubbataa jiran. Isa kana gaa Oromoon warra gara biraa wajjin warra dabtaroota waliin nu ta'anii dabtaroota afaan Oromoon akka dubbatamu even amantiidhuma ofiillee afaan ofiitiin akka waaqeffanne duula bananii gurraacha uffatanii lafa dhiphisanii addunyaa dhiphisanii du'a gahii ta'an kan isaanii wajjin nu taa'eeti Oromoon waan Oromoo irratti isaanii wajjin isaaniif tumsuu jechuudha. Indirect warra kanaaf tumsuu jechuudha. Warra Oromoon akka jiraatu hin barbaanne. Akka Oromoon Oromoo ta'uusaa addunyaa kanarraa namuyyuu akka hin beekne akka badu barbaadan waggaa 160 irratti hojjetanii dadhaban. Kun waan isaa bakka itti hin deeffanne irratti qabsaa jiraniif tumsa ta'uu fakkaata. Olollee amma gidduu kana deemu kun kana fakkaata. Obbolaa keenya warra alaabaa kana ficcisiifnan. Miti sabaaf salammoota ka'ammatu jechuudha. Kanaafuu gammachuu ayyaana waliin nu ga'e kana gammachuu waliin geggeessuuf dhufne gammachuu guddatti nu dhagahame baga gammaddan jechuu barbaade galatoomaa. Fanaan daba mantii keenya kani marfaadeemno. Akkasanii isa kana sumarratti dhaabaa Caalaa Bultumee 2019 weelluu bareeda tokko baasee ture. Sirba sana amma asirratti banuudhaa fi sa'aatii natti dabalaa isa sana. Akka salphaatti as hin geenye itti wareegameeti jabaanii jedhee waan akka sabaatti hin argine akka salphaatti hin arganne. Ilmaan Oromoo itti wareegamanii arganne kana Oromoon akkuma laayyootti qisaasu nurra akkuma laayyootti dabarsinee eeggatuun nurra kan baranaa kan bara egeree ayyaanni irreessaa ayyaana gadda keenya gammachuutti nu jijjiiru gaddi lamuu nutti hin deebin Oromoo rakkoon isaa furamee Oromoon ofii nuuf bulchee bara dhufu waltajjii tokko irratti malkaa tokko irratti hora tokko irratti dhaqnee waliinuu irreeffannu Waaqayyo nu haa taasisu marabbaan kan Waaqaa galatoomaa ulfaadha.